Ashama akkam jirtu kutaalee garaa garaatiin waa'ee haalaa irratti viidiyoo isin hojjechaa hin jira. Har'a immoo akkaataa kamiin VIP bitannaa, VIP'n faayidaan isaa maalidha? Akkasumas immoo VIP kana bitachuudhaaf kooyinii isaa arganna kan jedhuun isinitti agarsiisaa na hordofaa. Namoonni hojii kana jalqabanii jirtan ammas hojii kana jalqabu warreen barbaadan maal gootu jalqabaa dhuftanii bakkuma kana barreeffamuma amma ilaalaa jirtan viidiyoodhuma amma ilaalaa jirtan irraa barreeffama jiru ni tuqxu. Yeroo barreeffamicha tuqxan haala kanaan isinii bana. Erga haala kanaan isinii baneen booda kunoo asirraa mooru kan jedhu tuqxanii kunoo jalqaba ejentii ta'uudhaaf kan jedhu jira. Aappii asirraa buuftanii kallattumaan ejentii ta'uudhaaf, hostii ta'uudhaaf Telegram gruupii keenyatti dabalamuudhaaf, Telegram chaanaalii keenyatti dabalamuudhaaf, kontaaktii mi jedhee immoo namoonni kallattiidhaan anaan naqunnamuu barbaadan Telegram irratti yuuzarneemii kanaan sarchi gootanii naqunnamuu dandeessu gaaffiiwwan garaa garaa waa'ee aappii kana irratti warri qabdan jechuudha. Namoonni hojii kana jalqabuu barbaadan immoo liinkiiwwan kana fayyadamuudhaan aappicha buustanii hojicha jalqabuu dandeessu jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee ariifidha. Amma gara viidiyootti adeemna. Tole amma kanatti argisiisu VIP haala kamiin bitanna kan jedhudha. VIP bitachuudhaaf immoo kooyinii nu barbaachisa. Kanaaf jalqaba VIP bitachuudhaaf maal goona? Asii dhufnee mii kan jedhu tuqne piroofaayilii keenya keessanii seenna. Erga piroofaayilii keenya keessa seenne inni jalqaba kooyinii bitachuu qabna. Maaliif ammaanii kooyiniis pooyintiis aappii kana irratti hin qabu. Kun akkaawuntii kan biraa isinitti argisiisuuf banedha waan ta'eef jechuudha. Akkaawuntii sanaan VIP waan hin qabuuf VIP tuun qaba akkaawuntii sanaanii. Kanaaf isaan isinitti argisiisuu hin danda'u. Kanaaf kanaan akka haaraatti isinitti argisiisuu barbaade. Kanaaf jalqaba kan nuti gochuu qabnu kooyinii bituudha. Kooyinii bituudhaaf immoo maal gochuu qabna? Inni jalqaba bakka kana dhufnee riichaarjii kan jedhu kana tuqne kooyinii kan jedhu kana tuqne sana booda erga tuqneen booda asirratti kooyin seelaroota nuuf fida. Namoota Itoophiyaadhaan bantan kunoo namoota biyya Itoophiyaa keessa jiran isinii fida. Akkasumas immoo namoota biyya biraatiin bantanis immoo biyyuma jirtaniin isinii fida. Garuu irra caalaatti kooyinii bitachuu barbaadan namoonni keessattuu faamilii keenya taatanii waliin hojjechuu barbaadan osoo ana dubbistanii gaariidha. Maaliif ani osoo isin qunnamsiisee nama seeraan isinitti gurguru maaliif iskaamaroon illee ni jiraachuu danda'u. Garuu namoonni asirratti kooyinii gurguran kun aappii wajjin waliigaltee warra qabanidha. Siinarii warra ta'anidha. Garuu irra caalatti immoo nama faana faamilii ta'uunis immoo gaariidha waan ta'eef ani fakkeenyaaf yeroo baay'ee maammee irraan bitaa. Maammeen ejentii kiyyaati waan ta'eef yeroo baay'ee sarraan bitaa. Ijoollee kiyyaaf illee sumarraan bitaa. Kunoo ID isaallee akkuma argaa jirtan 1099 isa kana tuqxanii nama sana booda maal jettuuni chaatiidhaan deemtanii kooyinii amma barbaadan ni gaafattu jechuudha. Kun asirraan kooyinii amma barbaadan ni gaafattu. Kooyinii immoo wanni kooyinii isaa ilaaluudhaaf immoo bakka kanarra jira kunoo. Bakka kanarra jira. Isa kana tuqxanii kooyinii amma akka ta'e qarshiin isaa asirra jira. Akkaawuntiin isaa illee asirra jira. Kallattiidhaan isa qunnamtanii kooyinii irraa bitachuu dandeessu jechuudha. Tole amma gara VIP'tti deemna. VIP bitachuudhaafis karaan jalqabaa ittiin kooyinii bitatan karaa kanaan jechuudha. Eeshi amma immoo VIP bitachuudhaaf bakka kana dhufna. Kun bakka kana dhufni geet VIP kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Erga as tuqne VIP'n gosoota baay'eetu jira. Inni jalqaba guyyaa 3 kan turu, guyyaadhaan immoo 3500 kan nu kennu. Kun isa kanadha. $0.99 kan jedhu. Inni kun tokkoffaa Gcoin namoonni qabdan gara VIP kanattidha kan inni jijjiiramu. Doolaara immoo nuti asirraa hin qabnu waan ta'eef namoota doolaara fayyadamanii isaan gara Gcoinitti fayyadamu. Gcoin sana Gcoin pilaatfoormichi nu kennu 10,000 yeroo guute gara VIP kanaatti ittiin jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Tole VIP'n inni isa jalqabaa argachuudhaaf gara bukkeetti akkas yeroo dabarsitan kunoo VIP'n inni jalqaba bakka kanarra jira. VIP'n inni kun isa xiqqaadha jechuudha. Isa xiqqaa kooyinii 51,000 bitamudha jechuudha. Bakka kanarratti akkuma artan 51,000 bitanii guyyaadhaan meeqa isinii kenna? Akkuma jala kanatti argaa jirtan 2,000 isinii kenna jechuudha. Guyyaadhaan 2,000 isinii kenna. Kan isin ittiin bittan immoo 51,000. Okay, kanadha faayidaan isaa maalidha? Amma manarraa bu'aa argadha kan jedhu isinitti argisiisu kaalkuleetariidhaan jechuudha. Tole faayidaa VIP isinitti argisiisuudhaaf VIP sanaan 51,000 bitanii guyyaadhaan 2,200 isinii kenna. 2,200 baay'isuu 30 jettu. Baay'isuu 30 yeroo ta'an meeqa ta'a? 60 jechuudha. 10 meeqa sirraa argattaniitu jechuudha. 10 argattaniitu. Kan biraa immoo yeroo aappii haala aappii irratti yeroo jettan teessoo kiraawun irra teessanii sa'aatii tokkoof 600 ni argattu. 600 baay'isuu meeqa jettu jechuudha. Ammasii baay'isuu 30 jettu jechuudha. Meeqa jechuudha? 18,000 eda'uu isa duraanii 10,000 asirraa qabdu. 10,000 kana yeroo dabaltan 28,000 ta'eera jechuudha. Isin immoo geemii gaambeelii
gochaa immoo guyyaa guyyaan 2000 argattan kanaan laakii ittiin taphachaa gaambeel ittiin gochaa baay'ifachuu dandeessu aga 10,000 aga 100 geessisuu dandeessu guyyaa koonii immoo walirra keessaniis immoo guyyaa tokko geemitti seentanii baay'ee win ittiin gochuu dandeessu. Kanaaf faayidaan isaa ariifidha jechuudha. Kan biraas faayidaalee baay'ee qaba. Miseejiillee akka limisiin godhe godha. Fakkeenyaaf keessattuu namoota eejentii taataniif siistama ittiin namoota dabalataa ittiin argatan isallee viidiyoo isiniifan hojjedha. Maaliif kutaa kutaadhaan viidiyoo isiniifan hojjedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf faayidaan VIP baay'eedha jechuudha. Kanaaf VIP'n akkuma gosa isaaniitti faayidaalee baay'ee qabu. Kunoo baay'eedha faayidaan isaanii jechuudha. Miseejii akka inni limisiin hin godheef isin gargaara keessattuu ejentoota baay'ee isin gargaara. Ejentoonni VIP abbaa 51 illee qabaachuun dirqamadha. Maaliif mana namaa teessanii namoota haaraa invite gochuudhaaf siistama isaa gara fuulduraatti manoota namoonni haaraa seenan illee viidiyoo isiniifan hojjedha. Kanaaf garuu VIP yoo qabaattan malee nama lama nama sadiin alatti nama haaraadhaaf miseejii barreessuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf kan inni isinii kennu illee guyyaa guyyaa isin dabalaa deema. Kunoo aga dhumaatti yoo deemtan naannoo miliyoona meeqaatiin kan bitamu jira jechuudha. Kunoo asirratti akka argartan miliyoona 2,400 kan bitamu jira. VIP'n guyyaatti kan isin kennu 83. Kanaaf haala kanaan bitanii kooyinii guyyaa guyyaadhaan akka qoqqoobitti asirra kaawwachuudha. Inni jalqaba akka qoqqoobitti asirra kaawwachaa. Lammaffaa immoo faayidaa VIP'tti fayyadamuudha. Teessoo kiraawunii guyyaa ni fudhattu. Geemiiwwan ittiin taphattu asirraa kooyinii guyyaa guyyaan argattaniin qusattaa ittiin taphattu jechuudha. Kanaaf kanadha. Garattaanutti immoo kutaattaanuun immoo akkaataa kamiin akka geemii taphannu isinitti agarsiisa. Mana namoonni haaraa seenan immoo haala kamiin arganna kan jedhullee isinitti agarsiisa. Akkaataa kamiin mana sana seennee immoo akka fayyadamnus viidiyoo taanu isinitti agarsiisa. Kana jalqaba akkuma isinitti himee kooyinii erga bitattanii itti aansitanii maal gootu kunoo asirraa VIP sana bitachuudhaaf purchase kan jedhu kana ni tuqxu. Erga tuqxaniin booda kunoo asiin ammas deebi'ee purchase kan jedhu isinii fida. Isin kooyinii yoo qabaattan kallattiidhumaan isinii bitaa. Yoo hin qabdan ta'e garuu kooyinii hin qabdan isiniin jira. Sana booda maal jettuuni recharge jettuuni jechuudha. Kallattii kanaan illee deemtanii kooyinii bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kunoo asirraa barbaada akkuma isinitti himee ani ammatti maammiirraan bita waan ta'eef isinillee yoo barbaadan isarraa kallattiidhaan bituu dandeessu. Yookaan immoo namoota kan biraas asirraa ilaaltanii ittiin bitachuu dandeessu jechuudha. Naa kan maammee duraan ID isinitti argisiisee nama kan biraarraas bituu barbaaddu ta'e namni sun onlaayinii yoo ta'e kunoo mallattoon akkasii isinitti mul'ata. Yookaan immoo chaatiidhaan deemtanii kooyinii isin barbaade jettanii nama sanaa ni barreessitu. Yoo namni sun asirra hin jiru ta'e immoo waasaappiidhaan kallattiidhaan deemtanii nama sanaa dubbisuullee ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan VIP ittiin bitachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan VIP bitattu. Viidiyoo keeyyarraa barachaa warra jirtan viidiyoo kana laayik godhaa akkasumas immoo koomentii irratti gaaffii qabdan gara fuulduraatti immoo maal akka isin hojjedhullee kan barbaadan koomentii irratti naa barreessaa. Amma xumuraatti waan ilaaltaniif baay'ee galatooma.